Dhalli namaa erga dachirratti uumamee jalqabee amantii kan qabuu fi ilaalcha uumaan yookaan waaqni jira jedhu qaba. Amantaanis duudhaa, aadaa, safuu fi safeeffannaa dhala namaa cimsa. Amantiiwwan tokko tokko iddoo tokkoo ka'uun ardii qaxxaamuranii bakka hunda ga'anii beekamtii argataniiru. Amantiin kiristaanaa fi islaamaas fakkeenya gaariidha. Akka addunyaa guutuutti ragaa amantiilee jiranii fi baay'inni hordoftoota isaanii lakkoofsa guddaa qaban akkasumas beekamtii qabanii hanga bara faranjootaa 2024tti jiruun amantaan kiristaanaa hordoftoota biliyoona 2.4 qabaachuun tokkoffaa yoo ta'u, amantaan islaamaa hordoftoota biliyoona 2 qabaachuun sadarkaa lammaffaarratti argama. Kana malees amantaawwan Hinduu, Budaa, Ateestii, amantii biyyaa yookaan traditional religions kan jedhaman hedduun ni jiru. Kana malees amantiin seexana waaqessuu, Juudaayizimii, Jiiniyaazimii, Shintoozimii fi kanneen biroon illee ni jiru. Walumaa gala lakkoofsi uummata amantii adda addaa hordofan gara biliyoona 8tti tilmaamaman yeroo ammaa amantaa keessa jiru. Uummanni hanganaa erga amantaa keessa jiraate nagaan maaliif addunyaarraa dhabame? Deebisaa isiniif anniisa. Amantiin tokko beekamtii qaba jechuun yoo maal ta'edha? Tokkoffaa seera mootummaa keessatti yoo beekame, lammaffaan addunyaa guutuun akka amantii tokkootti yoo fudhate, sadaffaa qabiyyee barreeffamaa fi hordoftoota yoo qabaatee fi arfaffaan seenaa fi aadaa irratti dhiibbaa yoo qabaate qofa. Baay'ee nama dhibu bara dhiyeenyaa kana keessa amantiin seexana waaqessuu biyyoota lixaa keessatti babal'achaa jira. Hordoftoota miliyoona 25 hanga 30tti tilmaaman horachuun sadarkaa torbaffaarratti amantaa argamuudha. Mormituu uumaa dacheetti darbatame waaqessuun salphina akkamiitii? Rabbi gocha kaamaa kana isin haa baraaru. Odeeffannoon isiniif qopheesse xumureen jira. Odeeffannoo biroof subscribe gochuu hin dagatinaa. Horaa bulaa. Ija warra mul'ata qabanii guyyaan borii guyyaa addaati.